waggaa waggaa 11 hojjettee biyyatti galte. Biyya maatii ishiitti galte. Maatiin ishii Habiibooche. Maalumaa fi deebitee biyya Arabaatti hin deemtuu hin jedhan seetan. Biyya Arabaa deebi'uu qabda. Mucaa waggaa 11 hundumaa gafamtee dhuftee dadhabdee dhuftee mucaa ishii araasii ji'a meeqaa dhiistee deemte waggaa tokko kan hin guunne waggaa hin guunne dhiistee deemte. Mucaa ishii yaaddooftee yaaddee maal jettee dhufte. Ganaa dhuftee guyyaa meeqattidha torban tokko ton guuti deebitee deemuu qabda deebitee deemta jedhanii dhuma ishii hin ajjeesan hin duute. Kana maayettu ijoollee keenya ajaa'iban dhagee bar har'a waan adda kun adda dabar adduman isinii dhagee dhufe ka kun hunda keessan ilaallata. Kuni hunda keessan ilaalata. Birriin keessanii akka lubbuu keessan dabarsu deemee jechuudha. Of eeggannoo godha. Of eeggannoo sanuu orma seetanii kana irratti hojjetu obboleessa ishii lamaanii fi haadha. Obboleessa lamaanii fi haadha. Tokko anti isinii seena amma dhaggeeffadha laayikii godhaallee namni biraas akka ilaalutti jechuudha. Nagaa waaqayyoon hunduma keessaniif haa baay'atu. Kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa koo galata waaqaa ta'uu baga jiraattan baga har'a geessanii. Egaa obboleettiin kuni dura dippiloomi qabdi barumsa baratte gaggabaabseen isinitti hima. Dippiloomi qabdi hojii wayii keessa hojjetti iddoo ta'ee dhaabbata wayii keessa hojjetti jechuudha. Iddoo sanatti nama faana wal bartee gara gaa'ilaatti seente. Isa dura garuu mucaan kuni miindaa argattu bakka sana hojjette miindaa argattu haadhuma ishiitti kenniti. Mana haadhaa jirti waan ta'eef haadha ishiitti kenniti. Gana haadha ishee harka waan ishee barbaachisu tokko waan akka tiraanispoortii waan akka baasii dubartoota barbaachisu waan tokko haadhatti kenniti. Haadha harkaa fudhatti jechuudha. Akkas turteetu akkana jettu nama tokko nama achi keessaa hojii hojjetu faana wal bartee gaa'ila godhattee nama sana faana jiraachuu eegalte bahanii jechuudha. Achi ulfataate garaatti baattee xiqqoo ulfishii yeroo guddatu jinisaa ol dhufu dadhabnaan hojii dhiistee manuma jiraachuu jalqabdee mucaa ishii hin deessee mucaa erga deessee immoo nama kana faana siruma walii galuu dadhaban siruma jechuudha. Walii galuu dadhabanii isa dhumaarra gaafa gahanii mucaan ishii ji'a 3 akka ji'a 4tti deemu addaan bahanii gara mana warra ishiitti galte. Laalmu isheen hojii dhaabdee turte hojii dhiisteetti deesseetti mucaa fuutee hojiis dhiistee mana haadhaatti deebitee galte. Dhirsa hiiktee jechuudha gaa'ila ishii diigamee jechuudha. Booda haati kuni baay'ee ceephaa'uun itti kaate haati kun jechuudha. Hojiin qabdu mucaas fiddee maal fiddee rakkina natti fiddee dhufte kan jettu jechuudha. Dura miindaa ishiiyyuu isaantu fayyadamaa ture. Amma ta'e fayyadamtee jechuudha isheen. Booda kana akkuma kana sammuu ishii waan jeeqanii fi obboleettiin kuni bakka furmaata waan dhabdee fi kaatee gara biyya Arabaas ni deemte. Gara biyya Arabaa deemtee dhuftee sin deebine maalis hin jenne waggaa 11 qulqulluu ishii achi teesse jechuudha. Maallaqa jarumatti ergiti. Jarumatti kenniti. Maallaqaan hinuma kennite jechuudha. Isa booda gaafa waggaa 11 xumurtu warqii baay'eellee qabdi. Warqii yerootti ofii kan bitatte baay'inaan warqii ofuma ishii qabdi. Warqii isheen qabdu sun yoo gurgurame iyyuu waan tokko banuufii danda'a. Warqii baay'ee bitatteetti maallaquma ishiitiin. Isa booda hin dhuftee warqii ishii kana haadha ishiitti kennite. Baay'ee biyya Arabaatti kan furate hiriyaa ishiitidha. Hiriyaa ishii yeroo rakkattu bakka na dhumiyaasii na baasii baay'ee dhiphadhee yerootti hiriyaan ishii fudhatte. Hiriyaan ishii garuu dursitee biyya galtee. Yaani rakkoo kana hunduma hiriyaan ishii beekti jechuufan hiriyaan ishii kaase. Booda gara biyya kana yoo dhuftu mucaa ishii baay'ee yaaddeetti. Bakka mucaa ishii dharraa bahuu dadhabdee waggaa 11 hin agarree mucaa xiqqaa waggaa hin guunne dhiistee deemtee. Asuma jedhanii dhuftee gaafa dhuftee torbanittidha kan isaan deebitee hin deemtamu akkam jedhanii gaafannaan ani hin deemu kana caalaa ani ogummaa baay'een qabaa nyaatallee akka fedhe dalaguu hin danda'a ogummaa baay'ee waan hin qabuu fi mana nyaataan banadha maallaqa kiyyaanis warqillee baay'een qaba warqii sana gurguree
mana nyaataa banadhee ogummaa kiyyaanii hojjedhee jiraadha. Amma kana caala hin deemunnaan akkam deebitee hin deemtuudha. Deebitee deemuu qabda. Asii maal hojjetta? Birrii maalii gaafatta? Maalii gaafatta? Bakka ammuma ka'eeti obboloonni. Akka maal jechaa jirtu jedhan dubbiin gara bade. Indee maallaqa kiyyaa warqii harmee kiyyatti kenneera isa gurguree an hojii mataa kun banadhamaa dirqaman deemuu qabda. Isaanii warri xoratanyoon jechuudha. Damooza isheen ji'a ji'aan ergitu, ji'a tokkoon ji'a lamaanis kan isheen ergitu akka dhaabbataatti itti fayyadamu. Ijoolleen kun akka nama raatiba ji'a ji'aan ofii hojjetee fudhatutti itti fayyadamu waan ta'eef kun dhaabachuu hin qabu. Deemtee achumatti du'uu qabdituma hojjettu malee jechuudha. Isaaniiftuma ergitu. Isaan immoo riilaaksiituma godhanii hin dhumaa jechuudha baricha. Yaanni isaanii karoorri isaanii akkas. Garuu maal godhamas yoo ajjeesanii. Isa booda baay'ee rakkoon uumame. Isaan akka maallaqa ishii fixanis akka dhorka ishee hafte dhorkachaa jiranis maatii sana keessa namni akka hin barree barbaadaniiru. Kan beeku haadha obboleessa lamaa kanumadha. Kana achi darbee jira mitiire obboleessi haadha, obboleessi abbaa, akaakayyuu, adaada, minxirqishee, ollaa kunillee akka dhagahuu hin barbaadan. Eenyullee akka iccitii kana baruu hin barbaadanii. Obboleettiin kun dhuftee gaafa guyyaa 11ffaa jechuudha. Dhuftee guyyaa 11tti girgirrii kana kaasanii deemuu qabduudhaan afaan keessa wal bahanii obboleessi inni tokko qabee reebee. Obboleessi garuu dhiirri waanuma guddaa ta'ee si caalu malee quxisuu isheetti. Dhiirri garuu quxisuu mateeyyuu si caalee humna sirra caala dhiirri. Qabee reebee intinitti mataashii kana fuudhee mana keessa xaara wanti hin jiru maqaan isaa madardaraa namni saanqarraa hojjetamu satti mataashii buusee karaa mataashii baqaqee achi lafatti immoo yeroo kuftu ammas lafti dhagaanii mataashii baqaskee fuullishii maal bakka waa'ee miidhamte. Achi fuudhanii mana kiimii geessanii yaalamtee sarjarii taatee hodhamee jechuudha. Mataashii hodhamee booda garuu jechuudha. Booda namni yeroo gaafatu kufteedha. Kufteen kun dubbii qaba. Iddoo hundumaatti kuftee dhageenya waan yaabaas malee. Mucaashii faana osoo haasoftuuti mucucaattee kuftee jedhan isaan. Qorannoo mana yaalannaa laalan immoo kan biraa ta'a. Kan biraa ta'e jechuudha. Murmishis hudhameera. Murmishis kan hudhamee jira jechuudha. Achi booda qorannoo sanarraan ka'eetu hin dhosku beektu. Namni biraallee akka ittiin dhiyaanne ollaan akka hin gaafanne firri kan biraas dhufee akka hin ilaalle hin dhodhosku. Wanti kun maal inni jedhaniitu warrumti mana yaalaa kuniyyuu isaanumatti akkas godhaa irraa laata mucaa kan isheen of wallaalteetti hin dubbattu. Maan dubbattu poolisiitti beeksisanii poolisiin achumarraan fuudhee ilaaluu jalqabe dhimma kana jechuudha. Dhimma kana ilaaluu gaafa jalqabu isheen of hin beektu. Obboleessa gaafatanii hin kuftee. Mana isaanii dhufanii waraqaa mana murtii irraa baafatanii mana sakatta'uudhaan waraqaa baafatanii mana ilaaluu yoo dhufanii iddoo isheen itti kuftee saanqaa sana faarra dhiigni itti faffaca'ee jira. Booda maalinaan asitti kufteedhan. Asitti kufte. Achi immoo anatu reebeedha. Gurbaan. Bakka inni to'annaa jala galee isheen takka of bartee gidduutti immoo of bartee afaan isheen dubbachuu hin dandeessu garuu of barteetti nama laaltii waan gaafatamtu dubbachuu dadhabee milikitaan haasoftii. Milikitootumaan haasoftee isa booda garuu mucaanshi baay'izawee mucaanshi waggaa 11 suni 11f wayii suni mucaanshi waan hundumaa argaa ture. Yeroo caqacaqan yeroo dhibbisan hin argaa. Yeroo waa'ee birrii yeroo waa'ee warqii haasaan hin argaa. Yeroo inni reebeyyuu argeera mucaan. Booda waan godhan dhabanii mucaanshi jira jedhamee mucaanshi immoo gaafatanii mucaanii dura gorsaniiru jarri hin kufteedha. Bakka garuu poolisiin beekamte akkamitti akka gaafatu boodannaa jedhu mucaan hunduma isaatti akka isaan birrii irratti wal lolanii akka isheen iddoo biraa turtee dhuftee
Mucaan egaa waggaa 11 darbeera baay'isoo isheen 11 miti dura deessee deemte ijoollee waggaa 11 jechuun hammam beeku waandumaa beeku kutaa meeqa jechuudha akka magaalaatti waggaa 6faatti kutaa 1faatti darbu bara keejirraa fixanii 5tti fixanii 6tti keejiifa amma garuu 7tti natti fakkaata keejiin 5 ta'e hin beeku na beeka siniin jechuuf waanuma hundumaa mucaan na isheen garuu duruma saayyuu ishi maallaqa arga dhiistanii warqii sana naa kenna warqii naaf haa kennitu warqii sana iyyuu gurguradheen nan banadha baay'eedha waan ta'eef jennaan isaan isheen humaa barbaadan asitti isheen barbaadanii deemtee moqofa raatiba isaanii ergitiif achuma deemtee raatiba isaanii nyaatu kaana qofa barbaadu sana na obboleettiin kun ituma yaalirra jirtu qorannoorra jirtu obbartee kaatee lubbuun ishii darbe hindandaman irraa hafuu dandeesse irraa hafuu dadhabde maa irraa hafti sila askeettuun waanan hubadhe sila humni ishii iyyuu dhumeera humni ishii waggaa amma kana dhumeera dhiigni ishii hammi kun mataan dhaame mataa keessaa dhiigni dhangalee mataan sarjarii ta'e maal dandamattee haftee kaatire hudhamteettis waan ta'eef hinduute na mucaanii kana hundumaa hime poolisiitti jechuudha. Ragaan kan biraa hin barbaachisu mucaa ijoolleedhas ijoolleen immoo hin sobanii yoo gowwomsaman illee dura yoo gowwomsaman achi dhugaama dubbatu siidaa dubbatu ijoolleen boleettiin kun akkanatti lubbuun ishii darbee si gadee buute isaan immoo waanumatti murtaa'een siniin jedhaga waa'ee murtaa'uuf dhiisutu hin taane garuu wantichi akkam akka nama gubulaala humna keetiif jedhanii bara kee nyaachuuf jedhanii bara kee kan isaan hamma kana nyaatan hanqateetu deebi'anii ammas bara keessa hafe nyaachuudhaaf jedhanii wayi ormaa miti mucaa haati kee dhalte haati dabalata haati deesses jaruma faana walii galte lakkii dhiisaa mucaan koo akkana dadhabdee dhufte hin barbaadu sumatti haa jiraattu jechuu osoo dandeessu haati sunillee silaa haati namaa yaaddiin jedhamne haati akka kanaas jirti jechuudha haati nama kennitus jirti warri dhiiraallee dhimma siin qaban halagaasitti ta'u maallaqa marratti haati deesse garuu hamma kana jabaattee gara jabaattee ijoollee warra dhiiraa faana walii galtee hamma lubbuun ishii darbutti mucaa ishii geessiste jechuudha. Hunduu mana hidhaatti galee kanaan dura mucaa sana abbaan nan fudhadha jedhee didaa kan turan mucaan suni indaamu erga dubbiin akkanaa dhufe mucaan sana achi fuudhanii iddoo biraa kaan iddoo ijoolleetti eegumsi godhameef mucaa kana booda garuu abbummaan nama sanaa erga gaafate abbaan sun mirkaneeffate mucaa san fudhate namichi jechuudha abbaan mucaa isaan kun gara mana hidhaatti nam'an sadanuu isheen kun booda baay'ee nama gaddisiisa dhugaa waaqa maallaqni hamma kana lubbuu nama baasa laal kanuma keetti jechuudha baay'een gaddeenii garuu dhugaa waaqa namni akkamitti nama dhalee kee humna keetiif jedhee jireenya kee nyaachuuf jedhee amma kanaa siga mucaan kun hammamillee haa ta'u waggaa amma kana achitti yeroo dadhabaa turte isaanuma birrii dabarsitee namatti kennatte hin qabdu isaanuma bashabashaa ture waggaa hamma kana sneekarii fi shaamizii adii kaawwachaa turan mataa farrajachaa turan har'a garuu galtee maallaqa sana iyyuu dhiistee warqiidhuma fidee dhufe iyyuu jennan ati biyya kana kee taa'uun qabdu dhaqee hojjedhu ammas jedhanii akkas asaazanyidha.